Ayyee gara gaaffii itti aanutti ceena. Filmaanni tokko yoo godhamu filmaanni akka uummanni mootummaa isaa ta'u mootummaa uummataa kan uummanni filate kan uummataaf hojjetu akka filatuuf filmaanni godhama. Filmaanni kanaaf mootummaa dimokiraasii kan uummataa akka dhufuuf. Abiyyi faa mootummaan akkasii akka dhufuun barbaadanii abiyyi faa mootummaa abbaa irreeti diktaatara. Eega dimokiraasiin finne mootummaa uummataa san eegan finne warri dikteetaraa kun akka Abiyyii kun maaliif filmaata jedhanii filmaata maaliif godhatu? Faayidaa maal keessaa argatu filmaata godhu? Dimokiraasii silaa ittiin amananii filmaanni immoo argitee waan dimokiraasii fiduu filmaanni isaan godhan filmaata otoo hin ta'in fakkeessadha. Maaliif filmaata kana fakkeessanii filmaata maaliif godhatu? Abbaan irree akka amma Abiyyi kun fa'a. Filmaata akka marattu jechuun fakkeessanii akka marattuu godhanii maaltu itti aana maal godhuuf deeman Abiyyi fa'a maaliif filmaata kanallee dikteetarri akka Abiyyi kun godhatu maal faayidaa akkamii keessaa argatuuf obbo Liben. Dhiifamnaa tolchi jechi lamaan tokko Obboo Amaanuel jedhu irratti wadabaleetiin gaaffii tan teessit deebi'a. Ayyee jedhi. Eenyutu gaafatama jedhu tokko Obboo Amaanuel tuqanii turan. Itoophiyaa keessatti wanjala lamatti hojjetan. Wanjala kana uummatii biyya sanii akka mootummaan isa bulchuu isa ganee waan hubate natti hin fakkaatu. TPLF waan fedhaa balleessu. Mootummaan Itoophiyaatiif TPLF waan fedha wal tolchuu fi gar lachuunuu mirgi qabu. Maaliif this is a power struggle waan ta'eef within the context daangaa Itoophiyaa keessatti waan fedha wal tolchuu fi mirgi qaban. Kaalleen humnaan cabsuuf harka wal micciiruu hin danda'a. Garuu gantummaan guddaan hojjetame waraana Eertiraa akka inni dhufeetiin TPLF rukutu waammachuun akka drooniin United Arab Emirates waraana kan irratti qootudhatu tolchuun it is a treason. Biyya ganuu biyya san eentu ganee yoo jenneetiin jenne akka nama abbaa biyyi sun bulchuutiif Abiyyiitti itti gaafata. No any other person. It's a national treason. Wanjala itti gaafatamuu qaba. Tokko kana. Kaan Suudaan daangaa Itoophiyaa cabsitee biyya qaban. Yes, look. Namni dhufee mana sitti cabsee maatii fi jaartii tante ijjeesuuf yookaan si harkaa fudhatee qabatee ati nammoo kadhadheetiin akka isaan biyya naa bahan godhaa yoo jetteetiin jette automaatikaalli ati biyyi sun gantee jechuudha. Humni dhabiitiin waan biraati. Ammoo wamuu tolchuu dhabuun ammoo wanjala. Tokko kana kan inni itti dabaluu fedhe. Kan yoo dhiifamnaa goote recapina godhaafi tantame. Filmaata fakkeessaa godhaniiru. Filmaanni kan godhamuuf filmaata jechuun uummanni akka mootummaa ofii filatee abbaa barbaade filatee mootummaa isaa ta'u mootummaa isa bulchu mootummaa uummataa haa filatuuf filmaanni godhama. Dimokiraasii jechaan saniif mootummaa uummataa ijaaruuf. Ka Abiyyi kun fa'aa immoo diktaatoroonni san hin barbaadanii dimokiraasii hin barbaadanii filmaata dhugaa hin barbaadanii. Diktaatoroonni eega filmaata dhugaa hin barbaannetiin jedhan maal filmaata jedhanii maaliif fakkeessani? Filmaata fakkeessaniitiin filmaata goone jechuu keessaa maal argatu? Amma eega filmaanni godhame Abiyyi fa'aa wanni itti aanu wanni isaan godhuuf deeman maali? Ka jedhu gaafin. Bareeda. Seenaa uummata addunyaatti deebinee laaluu qabna. Doctor. Filannoon
democratic ta'een jira. Filannoon undemocratic ta'een jira. Lachuu uummatatti qoodi keessa qoodi irraa fudhata. Take the proletarian dictatorship. Proletarian dictatorship keessatti the word to dictate jechuun fedhiitii jala bulii jechuudha. Waan anfeet taataa jechuudha. Filannoon proletarian dictatorship keessatti deemsifamu nama paartiin keeyyatetti nam paartii suni bulut nam waan paartiin sun feet hojjetut filannoo dhiyaata. No matter Amaanuel yookaan Liben yookaan Bayyana yookaan jari sadee walitti qabame Muhammadi sagalee kennuu miti ishuun paartiin sun Amaanuel filame fede Amaanuel filame filamuu baate he is elected. That's the proletarian dictatorship. Akkas dhufa. This is a class dictatorship through its party, kara party sitting. Ethiopia kanama fudhati. Remember, Hitler akkanumatti lafaa ka'eetiin beeka aangoo irratti hin baane. He was democratically elected. Sunu ka Abiyyii kan fa caala irri democratic karaa ta'een karaa democratic karaa ta'een karaa competitioniin jiru karaa paartileen biraa qoodi irra fudhatanitti compete godhe he come to power. Election Hitler angoot fide democratic. Hitler eege angoo qabateen booda maal godheen gaaffii biraati. Garuu akkinni itti dhufe democratic ture. Abiy wanni ammatan filannoo and democratic ta'e kan deemsisuuf maali? Yes, only for one reason. Legitimacy. Nam seeraan ummati filat ufu fakkeessuuf filannoo kana deemsisa. Diktaatorii cufti kan godha. Take Museveniin kan godhe. Any dictator in Angola to waan akkanaa tahe, Ethiopia keessa waan akkanaa taha, Sudan keessatti waan akkasaa taha, Egypt keessatti waan akkasaa taha. Wherever dictators are ruling, that's how it happens. Akkasi akkinni dhufu. Why only Guled is the president in Djibouti? Because he's a dictator. Namni dhibiin isaan dhaattu dhaabatennaan yookaan arraba yookaan mormatti irraa kutama. So kanaaf, well, let him be the leader. Jedhanii itti dhiisan. Isaayyaas maaliif hagammaa jira? Because he's a dictator. Namni dhibiin yoo filannoo yookaanis buqqisuuf game hinduwaa yookaan manidhaatti gala. So karakteriin legitimacy diktaatorooti itti argatanii filannoo fakkaata ka dhugaan ta'in fictitious artificially ka ta'e deemsisanii angoo irratti turuun angoo irra rarra'anii hafuuf. Ummati Itoophiyaa harki 78 harki 80 representation malee filannoon irra geeggeffame yoo Abiy angoo irra turu maal jechuudha? He's a dictator. And in one experience it kanam irraan dhagaa'in ka afaan isaa irraan dhagaa'e ka walga'ii an keessa jiru keessatti ta'e ka ilmaan Oromoo callaa walitti baateetiin ECA Economic Commission for Africa daraashii sun keessatti walga'ii godham keessatti Abiy waan nuun jedhu beekta. Dictator ta'uu harka kan qabate hagana naa hafee jedhe. He was right. He told us the truth. Dictatority. Kafao crushed. Abao crushed. Party ni jale saatat sun yookaan liqimfamte yookaan ammoo horiin qabdu filannoo UK sabat. So plain field deal ammatan inni dhufeetiin itti kijibeetiin waan fedhe nam tolcheetiin
waan fedhan tolcheetiin itti filamu Oromiyaa keessatti eessa bilxiginnaa qofa dhaantee arrabsitee maal gootee akka filamtu si. This is tactici dictatorootii angoo irra bahuuf yookaan angoo ofii jabeeffachuuf gootu. This is a normal historical process. Dictatorootii ka apply godhan ka hojii irra oolfatan. Not in the democracy, in the Western type of democracy. Ka atin tokko waggaan isaa yoo dhumatteetiin jechi uummatiin fedhin uummatii gurra qabeetiin darbatu yookaan eeginni filameen booda atin discipliniin kan hamtuudha wanna keessa participate hamtuudha godheeti recall si godhu sun dimokiraasiin akkasii hin jiru. Fakkeenyaaf fudhannuuti Abiyyii abbaa fedhu bor paarlaamaa keessa ari'uu danda'a. For example, yo Dr. Channen ka bi'aadanii filam Amaaraa filam suni fedhii isaa gul kan deemu taate gur qabeetiin paarlaamaa keessa ari'a. Or he put him in jail. That is what dictators do. Kunin legal processidha. Akkaataa seenaa diktaatoroota aangoo irra turtuun filannuma akkanaa deemsisuudhaa fi deemsisuun hojii aangoo irra turtii jechuu fedhee. Ayyee galatooma Libaanii. Waan gaarii kaaftanii filmaata fakkeessaa kana wanni godhaniif leejitimeesii argatuu fi haqa of fakkeessuu fi duraan yoo dura uummanni hin fille paartimatu achi kaayetiin jedhee amma uummataan na filee jedheetiin haqa sana haqaan filamee karaa dhugaatiin karaa seeratiin filamee jedheetiin of fakkeessuuf kana godhe jettanii mee kanuma irratti Amaanuel haqaan filame fakkeessetumaan haqaan filame jedheetiin amma leejitimeesii akka waan haqa qabu akka waan uummanni qabu uummanni isa filee of fakkeessuun kun humna akkamii isaa kenna amma waggaa shanan kana an filame ummatan filame wan barbaade dalaga jedhee ta duraanii caala ummatatti hammaatu hin malu yookiin immoo ummata addunyaa kanallee naannoo filameera gargaarsanaa kennaa jechuu itti kadhatu hin ta'u mee akkamitti maaltu itti aana amma filame jedhee akka marattu wanni inni godhuu danda'u fi maal fakkaata jettanii tilmaamtu. Hin wayyaamoo caalaa itti bata. Dura biyya san keessatti nagaan uumamuu qaba duraan. Legitimate jechuun nama filamuu dhabaates aangoon ta'isaati. Inni barjedheera. Anatu biyya bulchaa. Wanti fedhe gallaan tun fakkeessumaa bira. Amma filannoon tuni fakkeessuma malee humnaanillee ta'uu waggaa 10 xanaanuu harka jirti jedhee himeera inni. Uummata addunyaa ittiin sobuudhaaf kun. Amma filannoon kunillee maaliif ta duraa saniin dabarsee lolatu dhufee koronatu gidduu galee wanti fedhe gallaan garuu fakkeessumaafillee filannoon ta'uu qaba. Ta'isaa mijooftu. Amma ta'e. Amma ta'e kan mootummaa biyya alaatiin kunoo filannoon ta'eeraa paartiin kiyya moo'eeraa percentage isaa haga inni ittiin moo'ee haga amma gabaasan goone. Garuu akka jedhamutti isaanumatu moo'ee bakka tokkotti jedhu. Warri kuwwan illee haga xiqqoo wayii paarlamaa keessa galuun hin danda'a. Garuu majority ta'anii gara guddaa fudhatanii waan biyya san keessatti seera jijjiiruudhaaf kan danda'u 173 plus 1 yookiin tokkorratti 174 natti fakkaata. Akka vootiiti. Haga sargadheera gaafa jedhe maal gootaree wanti gootin jiru. Short term goaliin isaa maali? Dhiyeenna kanatti. Biyya keessatti short term goaliin maal akka isaa godhu poolisiin isaan baasaniiru hin jiru. Maaliif yennaa filannoo kana silaa uummatatti tokko nagaa buusnee lama biyya keenya akkana goonee jijjiirra jechuun isaan mala ture. Biyya alaa irratti ammoo maal dubbatan? Waa tokko hin dubbanne nagaa hin buusnan jennu. Warri biyya alaa jedhaa biyya keessan keessa rakkoo guddatu isinitti dhufaa jira.
filannoo ta'uu dhabaate lolli haga jirutti rakkoon baay'ataatuma deema. Amma rakkoon Noorz Tigraay keessa jiru ka goreellaati. Mootummaan naqee konvenshinal foorsii kanaa wataadara gaditti naqee innaa duraa xiqqoo naasisaniira. Amma garuu warri TPLF regroup godhee deebi'ee lolaa jiran. Kun ammoo mindaa isaan qaban. Qabeenya mootummaan sun qabu gara biyya lolaa sanitti achi waan bobbaasaniif waan biraa biyya keessatti waan itti hojjetamu kanaanii bakka geessuu hin danda'an. Lammaffaa biyya alaa dhaqanii kadhachootu mala. Isaanis jedhanii biyya keessa nagaa buusaa nagaan yoo hin buune rakkoo guddatu sinirra gaa jedhanii itti himaniira. Kan ammoo dhagaayuutu dhabame. Kun ammoo yoo hin taane deemee long term yeroo dheeraadhaaf rakkoon inni biyya keenya keessatti bu'u karaa mindaa biyya alaatiin argannu dippiloomaasii biyya alaatiin kan hundumaa hin ilaaltu rakkoon inni fiduu guddaa. Isuma kanayyuu yoo lolli kun dhaabatuu dide international war crime irratti dhiyeessuudhaaf koortii addunyaa kana irratti dhiyeessuun ni mala. Gaafa san ta'e ammoo akka biyya kanayyuu itti fufee bulchuu hin danda'u jechuudha. Maaliif inni waan dubaa namni waan isatti qabuuf namichi kun uummata fixeeraa saba fixeeraa wanti akkasii akka galullee hin barbaadu ta'a yookiin hin dhagayus ta'a hin mala galuun. Kanaaf innaa ilaaltu rakkoon ittuma baay'ataa compound ta'aa deema malee waan irraa xiqqaatu miti. Uummata keenya haga xiqqootitti sobuu hin dandeessu. Garuu bara baraan sobaa hin jiraatu. Nageenyi biyya san keessatti dhufuu qaba. Wanti fedhe gallaan wanti amma nu hajjeenyu biyya san keessatti inni waggaa shanadhaa hin bulcha yoo jedhe gaafiin keenya gaafiin saba Oromoo uummanni mana hidhaa keessa jiru kun hiikamuu qabaa jedhe. Maaliif balleessaa hin qaban. Sabni Oromoo kumatti mana hidhaa keessa jiru gad hiikamuu qaba. Gad dhiifamuu qaba. Balleessaan qaba. Haqa isaatiif dubbataa jira. Biyya Oromoo keessatti nagaan bu'uudhaa fi muummichi paartiin isaa yoo inni mootummaa kan hin geggeessa yoo jedhe ofeekoo waliin warra adda bilisummaa waliin warra biraa waliin illee taa'ee nagaa yaa'anii haasa'uu qaba. Nagaa buusuudhaaf. Yoo nageenyi hin buune nageenyi biyya Oromiyaa keessatti yoo hin buune nageenyi biyya Maqaleetti hin buune nageenyi Oromiyaa keessatti yoo hin buune nageenyi Walaayittaatti Sidaamaatti Benishaangulli hin bu'u jennee amannaa. Kanaaf nagaa buusuu qaba. Kanaaf jamoo uummata isa waliin haasa'uu qaba. Without precondition haasa'uu qaba. Kana jenna. Ayyee kana nageenyi bu'uu qabaa warra maraa waliin haasa'uu qabaa taa'eetiin ka jedhu kana kaaftanii kana mee itti deebinaa gaafii takka iddoo seenseeti. Filmaanni kun eega godhamee amma filmaanni kun godhameetiin jedhame warri tokko keessattuu warri Itoophiyaanistoonni warri Itoophiyaan akka dursanitti akka deebitu barbaadanii rakkoon waggaa 30 ture kun rakkoo Tigreen fidde rakkoo gosa gosaan yookiin immoo Oromiyaa riijin Tigraay riijin maali jedhanii uummata addaan qoodaniitiin balaa isaan rakkoo isaan fidantu rakkoo kana hundaa uumaa filmaanni kun eega godhamee jire rakkoon sun marruu furamuu qabdii rakkoo san biraa waan asiin dura godhame san irraa Oromiyaa riijin Tigraay riijin Amaaraa riijin Sumaalee riijin naannoo jedhamu kanarraa gara biraatitti deebuu qabna ammallee immoo seerri mootummallee jijjiiramuu qabaa warra jedhutu jira. Filmaata kana booda keetti aanu ka godhamuu qabu seerri mootummaa jijjiiramee eetiin milishaan naannoo baduu qaba naannoon baduu qaba Itoophiyaa akka durii sanitti deebiteetiin kutaan bulchanii konstituushinii kana jijjiiruu waan akkanaa ka jedhu artikil 39 sabni tokko yoo barbaadeetiin jedhe walaawannoo bahuu hin danda'a mirga isaa hiree ofii murteeffannaa danda'a ka jedhu waan akkasiisan waan seera jijjiiramuu qabu warra jedhutu jira kana warra oofutu jira.
Mee akkamitti ilaaltu isin obbo Liban kana filmaata kana booda kana godhuu hin godha jettanii Abiyyii? Of course, Itoophiyaa keessatti eegee filannoon dhumattee hin jette warri atamma kaafte kaseeri jijjiiramuu qaba, article 39 diigamuu qaba, kutaan Oromiyaa, kutaan Amaaraa, kutaan Tigree, kutaan Sidaamaa maaliin diigamteetiin የባሬ ክፍለ ሀገር የአርሲ ክፍለ ሀገር የሸዋ ክፍለ ሀገር የወለጋ ክፍለ ሀገር ወን jedhan sun deebiteetiin deebuu qabdi wanni sun rakkoo Itoophiyaa hin hiitii warri jedhu it's true they are there maqaan namootiin nu yaamuu dandeenyu hedduu jira waggaa lama ka biyyi keessaa jirami dhufeeraniitiin dhaqe keessatti namoota mentaality akkasii qaban hedduu argee hedduu beekaa garuu wanni tokko kanu uf gaafachuu qabnu rakkoon Itoophiyaa kutaa Baalee ta jirtu moo kutaa Sidaamoo ta jirtu moo kutaa Shawaa ta jirtu moo kutaa Gondar ta jirtu moo rakkoon biyyi sun tanaa ala jennee of gaafachuu qabnu. It's not provincial or administrative division miti rakkoon Itoophiyaa. Rakkoon Itoophiyaa mirga eenyummaati. Relationii uummatoota hedduu jiru. The governing ethnic group, the governing ethnic group, or the colonizer or the colonized. Akka Oromotitan akkas jedhu, the colonizer and the colonized. Ka biyyi koloneeffatee fi ka biyyi isaa koloneeffate jedheetiin rakkoo biyyi sun ilaala'anii. Yoo rakkoon biyyi suni koloneeffataa fi uummata koloneeffate iddoo jiraatteetiin jette article 39 haquun solutionii miti because gaafiin hinum jirti. Qabsoon amma deemaa jiru kun moor gubataa moor kanam gubaa deemu ta'a malee ka qabbanaa kun ta'u. Maaliif rakkoon jijjiirraa kutaa adoo hin ta'in rakkoon eenyummaa uummata tokkoo recognize godhanii beekanii akkinni mirgi isaa gonfatee qa'ee isaa bulfatee qabeenyi isaatiin jiraatee nagaan jiraatu haala mijeessuu dadhaburraa ka dhufe rakkoon dhalatte malee kutaan Shawaa jiraachuuf yookaan Sidaamoo jiraachuuf yookaan Kafaa jiraachuuf miti. Sun solutionii ittiin dhiyaatu. Constitutionii sun diiguu dhiisi adoo kitaaba constitutionii sun katabame cufaa uummati irraa guuranii gubanii uummati constitutionii sun irraa fate problemiin sun hiikamee problemiin sun badee jechuudha. Anin afaan kiyyaan hojjechuu fedha, afaan kiyyaan barachuu fedha, aadaatii guddifachuu fedha, seenaatii jabeeffachuu guddifachuu fedha, jagnootii leellisuu fedha, faarsuu fedha. Warri biyyi koloneeffatamoo namnu faarsiin jenne malee namni dhibii faarsuu hin dandeenye. Afaan nu dubbadhu jenneen dubbachuu malee afaan dubbachuu hin dandeenye. Amantiin nuti itti amanisiin jenne malee amantii dhibii horachuu hin dandeenye. Alaabaa nu itti amanisiin jenne tanteesiin jenne malee alaabaa dhibii qabaachuu hin dandeenye. Warri jedhuu idduutti contradiction jira. So akkan ilaaluutti filannoon tun abbaan fedhaa filamu. Amara National Movement in injifatuuti. The problem is still there. Bilxigginnaan injifatuuti. Rakkoon ammallee achuun jirti. Rakkoo sun yoo hiddaan buqqisuu hin dandahin yoo Oromoo akka Oromootitti
recognize godhuu hin danda'in yoo walaayittaa akka walaayittaatti recognize yookaan beekuu hin danda'in yoo Tigree akka Tigreetti beekuu hin danda'in yoo Qimaanta akka Qimaanti beekuu hin danda'in yoo Agoo akka Agootti beekuu hin danda'in yoo Gaambeellaa akka Gaambeellaa beekuu hin danda'in afaaniif aadaa isaa waliin seenaa isaa waliin uummata kan fedhii isaa guutuu hin danda'in constitutionii jijjiirteef wanni tokko dhufan jedhu. Constitutionii jijjiirte you simply cosmetic waan ta'e tokko. Akka namooti yoo televizyinii irra dhiyaatan namni akka kiyyaa gurraacha kun diqqoo wadi dubateetiin magaala ta'a. Akka kan kee kan diqqoo biftan keessanaa dhiyaata. Bayyaan kan diqqoo namni akka kiyyaa gurraacha. Anillee waati badde malee gurraachuma. Those are when the constitution akkasii jechuun is a cosmetic. Waan lubbuu dheertuu qabaatiniti. Fixeensa. Aduun baanaan hin bada. Rakkoo biyyaa hin hiiku. Rakkoo biyyaa hiikuun maali? Anin Amaanuel akka Amaanuel beekuu danda'uu qaba. Isaan waliin jiraachuuf, isaan waliin hojjechuuf, isaan waliin nyaachuuf, isaan waliin dhuguuf, dubri turgurgee dubri irraa fuudhuuf, itti nagadee narraa nagaduuf. Akka isaatitti beekuu qaba. Oromoo akka Oromootitti, Walaayittaa akka Walaayittaatti, Kambaasaa akka Kambaasaatti, Tigree akka Tigreetitti ulfeessine yoo walirraa naganni qof rakkoo biyyi sunii hiikna malee waan waraqaa irra katabame gubdeefuu, haxxeefuu you go nowhere. Garu deemu danda'u square one deebisa sunu square one hamaa dhiphaa gubata ka'atin bisaan itti naqxu hin qabbanoomne ka'atin bisaan itti naqxu beenzilii keessa gubatu uumta malee constitutionii jijjiiruun geographical provincial administration uumuun you don't change. Njijjiirtu waan tokko hin jijjiirtu. Why do we try something that has failed? Ani Sillaaseen kiflaagarii qabaataan turre rakkoon baala keessa maaf dhalatte adu prevention hin jiru. Gojjam keessatti maaliif uprising hin dhalatte adu provincial administration hin jiru. Eertiraa keessa maaliif dhalatte adu provincial administration hin jiru. Tigraay keessa maaliif dhalatte adu provincial administration. Ummati kun cufti maaliif qawwee lafa fuudheeti irraa sagale. It's because of bad administration. Bulchaa badaa waan ta'eef, bulchaa isin beeknu waan ta'eef, bulchaa afaan isaan dubbannu waan ta'eef, bulchaa aadaa isaan kabajnu waan ta'eef. So, uf sobuun barbaachisu. Nami uf sobu waan hin taane hojjeta. Constitution article 39 jijjiirte, you don't solve it. Jijjiirtu ani na ilaalchi kii kana. Solutionin anin ummat Walaayittaa aadaa isaa, afaan isaa, mirgi isaa beeku, ka Oromoo beeku, ka Gaambeellaa beeku, ka Kafaa beeku, ka Agoo beeku, ka Qimaanti beeku, ka Tigree beeku, ka Somaalee beeku, ka Adaree, ka Afaar beekuutti rakkoo biyyi suni hiika malee waan waraqaa irratti laayinii sadii beeki article 39 laayinii sadii achin jalatti ABCD qabdi. All those are meaningless. Jiraatanii jiraachuu baatanii rakkoon hin jirtu jechuun fayyaa ta'e. Galatooma Obboo Liben. Amaanuel meega makee deebi'aa reeftana argiteetiin nagaa buusuu fi warra darbamaniitiin argitee akka Jawaarfaallee ta'e miseensota Kafaa'oo Kaabaa'ollee warra tapha keessaa ala baasan kan hundumaa waliin gattaaniitiin haasa'uu barbaachisaadha ka jedhu reef kaaftee turtes. San warratti ijjachuun warri addunyaa kunillee warri Awurooppallee akkasumas State Departmentiin Ameerikallee wanni godhamuu qabu nagaa fiduuf filmaanni kun asiin dura namoota pozishinii warra mormitoota dhiibeetiin alatti hambisee ammallee yeroo lolli jiru wanni akkanaa kunillee ta'eetiin jedhe kanaafuyyuu nagaa fiduuf waraanni Eertiraallee biyya san keessaa bahuu qaba. Ammallee immoo daaloogii barbaachisaa konsesensii tokko waliigaltee tokko
biyya san akkamitti akka bulchuu hin danda'amu mootummaa akkamii akka godhuu hin danda'amu kana godhutu barbaachisa akka jedhu yaaduma amma reefa ati kaafte waan akkasii dubbataa jiranii. Amma dheengadda immoo guyyaa gaafa waxabajjii 25 addi bilisummaa Oromollee ibsa wayii baaseera. Ibsi ABO'n baase kunillee kanuma fakkaata. Ibsi ABO'n baasetiin jedhe interim arrangementiin tokko haa godhamu jechuun akka transitional government interim arrangementiin tokko kaa'amuu qaba. Sababa akka jarri kennitee kana filmaanni kuni nagaa fiduu hin danda'u asiin durallee jennee rakkoo filmaanni qabu kan hundumaayyuu himaniiti. Kun filmaanni kun ammallee hiikkaa ta'uu hin danda'u. Hiikkaa ta'uu ka danda'u interim wanni tolfamu tokko isaan FDRE jedhan Federal Democratic Republic of Ethiopia Salvation Government yookiin immoo mootummaa Federal Democratic Republic Ethiopia dandamachiisu tokko iddoo tanatti haa ijaaramu ka jedhu waan akkasii fa'aa wannoo jedhanii kanuma irratti deebi'aniitiin amma warri ABO kun Oromoo Regional Transitional Government ORNTG ka jedhan komitee tokko qabanii. Komiteen kun kenna kun wanni kun akka dhalatu hin gargaaraa jedhan. Mee waamicha addunyaallee ta'ee ka ABO'lleen warra amma filame kana odoo hin ta'in waan tokko waliigalaan argite waliigalaa iddoo waan jiraatu tokko akka transitional government fakkaata. Mootummaa ce'umsaa haa ijaaramu jechuu fakkaata. Garuu mootummaa ce'umsaa hin jenne interim jedhanii. Kan ammoo yoo jedhaniitiin jedha waamicha pirezidaantitti biyyaatillee ammallee immoo deebi'aati immoo raayyaa ittisa biyyaa kunillee kana akka ijaaramu interim governmentiin kun FDRE Federal Democratic Republic of Ethiopia Salvation governmentiin kun akka ijaaramu gargaarsa akka godhan waan akkanaa jedhan. Mee kanarratti yaada maal qabdan? Akkamitti ilaalama ka jedhu amma innaa ilaaltu seeratu daga addunyaa kana irratti United Nation Charteritu jira. Mootummaan tokko akka mootummaatitti addunyaa kana irratti akkamitti bulaa. Yoo ilaaltu biyyi sunni United Nation kan jalatti jira. Seerri United Nation ammoo biyyi tokko haqa qabaa boordarii yookiin naannoo isaatitti ollaa isaa waliin nagaan buluu biyya isaa keessatti sabni isaa nagaa qabaatee nagaan buluu ka jedhu jira. Kana ammoo akkamitti ilaalama warri westii kun ka Awurooppaallee ta'ee ka Ameerikaallee ta'ee impaayera Itoophiyaa ka amma Afrikaa gaafa Afrikaa keessa jirtu tana akkamitti ilaalama. Maal isaanii fi bu'aan isaan irraa argatan maali? Akka mootummaatitti durii yeroo Eertiraan impaayera Itoophiyaa waliin turte kana mootummaan Ameerikaa lafa tana hedduu barbaada. Maaliif? Gara bisaaniititti waan isaan kaleessuuf. Yeroo Suez kanaal hin banamin dura diinagdeen addunyaa kun karaa dheeraa karaa South Afrikaa deessa deebi'anii waan Eeshiyaa kanarraa dhufu karaa saniin deebisan. Garuu amma innaa Suez kanaal kun baqaffamee bisaan itti lolaan itti yonnoo jedhee gale kana biyyi guddaan isaan innaa san laalaniiti karaa waraanaatiin illee ta'ee biyya Itoophiyaa kana turte. Maaliif Red Sea Portiin Assabiif Masawaa kuni very important isaan. Har'aoo sun hin jiru. Interesting biyya sanii warri westii qabu ka durii irra baay'ee xiqqaa. Garuu waan biraatitu jira. Biyyattiin Jibuutii naannoo san jirti. Biyyattiin Somaalee akkas ollaa biyyi Keeniyaa kun hundumtinuu waan guddaa taphata naannoo san keessatti. Karaa nagaatiin, karaa fayyaatiin. Warra Eeshiyaa kana waliin karaa qunnamtiitiin warra Arabaa mootummoota Arabaa naannoo san waliin ka jiru level power of United States ka jedhan kunniin markaba isaanii bakka itti qubsiisan barbaadu.
Jibuutiin hadha humna guddo naannoo seessan. Kana waan ta'eef mootummaan Awurooppaallee ta'e mootummaan Ameerikaallee dhiibbaa guddaa biyya kan keessatti godhuu barbaachisa. Maal nagaa buusuuf. Naannoo nagaan yoon buune isaaniifillee akka fedhan naannoo sanitti waan fedhan hojjechuu waan hin dandeenyee fi nagaa bu'uu sanirratti dirqama hin ta'a jedhanii abdii qabu. Lammaffaa immoo Afrikaan Yuuniyen ammoo maali? Wanti isaan taphatuu danda'an achi keessatti. Haga ammaatitti waa tokko hin argine. Biyyuma san keessa Finfinnee keessa taa'u elekshiiniin kunii gaariillee badallee mishallee guyyaa tokko dubbatanii hin beekan. Maaliifi waan ilkaan hin qabne ciniinuullee waan hin dandeenye yookiin akaayillee butucheellee waan gadi hin fudhatamne tokko organizaashiniin sun jechuudha. Mootummoonni biyya naannoo san jiran hoo ofii isaaniitiifuu baay'inaan dadhaboota waan ta'aniif mootummaa irraa gargaarsa fedhe waan argataniif naannoo sanitti nagaa akka bu'uu hin barbaadu. Garuu biyya keenya keessatti nagaan hin buune haga ammaa dugda duubatti ennaa deebi'ee laalluu mootummaa Haile Sillaasee kutaan akkuma obbo Liben jedhee kutaadhaan gargar baasanii saba. Kutaa bichaa miti. Sanyiidhaanuu adda baasanii uummatuma Oromoo kana bakka meeqatti qoodan. Lafa guddaa kana. Kaan Arsii, kaan Booran, kaan Gujii, kaan Wallagga, kaan Kafaa. Kafa saniyyuu maqaa biraatti gashan. Iluu Abbaaboon. Kuni isaaniif bulchiisaaf akka ta'uuf. Ammas yoo ta'e warri Amaaraallee yoo ta'e mootummaa isaan waliin hojjetaa jiru kan paartii Abiin illee ta'e Baay'een illee ta'e kan isaan barbaadan mootummaa san akka nagaan jiraattu barbaadu fedhii akka isaan barbaadan sanitti mootummaan san kiflaagarii jedhan kaanitti ka duritti deebisanii Oromiyaan baddee Somaaleen baddee Gujiin badee Booranni badee Walaayittaan Sidaami badee Itoophiyaa tajaajiltu kanaan deemuu barbaadu. Namni ta'u yeroon san bira darbeera. Sabni keenyas beekee guddatee afaan isaatiin, aadaa isaatiin katabachuu, nagadachuu barbaada. Kan jechuun ammoo warri kuuwwan afaan isaanii guddisuu hin danda'anii miti. Dhibbaa dhibbatti biyya san keessatti kan cunqurfamee ture afaan Kush, afaan Keenyaa, afaan Sidaamaa, afaan Walaayittaa. Kana kanni afaan Somaalee har'a aarii qabu isaan warra afaan Oromootiin yommuu haasawu. Miidiyaa irratti bayaati afaanuma Oromoo kana dabsan Oromummaa jechuun karaa amantii irraan dhufe ummanni Oromoo baay'inaan ummata Islaamaa waan ta'eef ummata Amaaraa kan miidhuudhaaf deema jedhanii warra haasa'uutu jira. Obboo Amaanuel qubee laatinii itti gargaaramu irratti illee aarii qabu. Oromolleen qubee laatinii itti gargaarama. Sidaamallee laatiniidha. Affaarillee kun hundumtuuyyuu laatinii waan itti gargaaramaniif sanirraayyuu aarii guddaa qabu. Aarii guddaa qabu. Maal jedha durii namichi doktorichi tokko ummanni Oromoo yennaa qubee isaatiin qabu qubee laatinii yennaa jalqabe yaa Afrikaa Jarmanoochi jedhe. Afrikaa Jarmanoochi. Tukur Faranji jedhe. Tukur Faranji. Doktor Asraat Waldayyessaa. Haasaaf katabbiidhaaf warri kana baratan warri sirriitti beekanii ilaalaniiti afaan Oromootiif warra kush kanaaf in general hundumaafuu afaan laatiiniitu tolaa jedhanii wannoo jedhan malee nu afaan Amaaraa jibbineeti miti. Afaan Amaaraa qarshiitti kafallee baranne hin beekna hin haasofna. Isaan biyya keenya keessa taa'anii waggaa 20 waggaa 30 ta'anii waa tokko warran barate jira. Aniyyuu ijoolleen waliin guddate. Ajaa'iba si. Kun ammoo jibbansa malee afaan kennaa hagan isaan dhibeetii miti. Baratu afaan biraa hin baranne. Ijoolleen Oromoo afaan
Essa afaan raashaatu hin baratu biyyaadha. Innaa tokkotu afaan jabaa kan biyya waggaa lamatti. Isaan waggaa 20 biyya keenya keessa taa'anii nagaa illee kan jiru kan afaan nagaa iyyuu hin baratan. Sun waan biraati. Haa ta'u malee amma immoo maaltu deemaa jira. Uummanni keenya wanti beekuu isa barbaachisu nu haqa kennaa. Haqa saba Oromootiif. Haqni saba Oromoo maali? Afaan keenya, aadaa keenya. Akka barbaannetti warra ollaa waliin nagaan jiraachuu, isaan waliin nagaan nagadachuu, wal fuudhuu, wal kabajuu kana uummata Amaaraatiin nu hiyyeessa tokkoon waa tokko rakkoon qabu. Yoo yaada hamaatiin ate Oromoo taatee biyya kana keessa hin jiraattu yoo naan jedhe malee garuu paartoleen har'a mootummaa keessatti qooda fudhataa jiran kan waan uummanni Oromoo kaasu, waa'ee sabni Oromoo kaasu hundumaa uummata afoo dhaabbachuu barbaadu. Kanaaf isaan waliin nagaa buusuun haga isaan jijjiiramanitti hin danda'amu. Gaafa mootummaan ammoo dhaabbate maal goonaa ka jedhu kana irratti warri bilxiginnaa yoo mataa qabaatan uummata saba Oromootiif yoo ka dhaabatan ta'e yaada keenya fudhachuu qaban. Achuma keessa galuu duun ta'an eega filamnee as geenya irra yoo jedhan yaanni sabni Oromoo fudhatamuu qaba. Isa adda bilisummaa Oromoo waliin, Ofikoo waliin, warra biraa waliin illee walii galuudha. Ati akka Oromummaatitti sitti dhaga'ame yoo saba Oromootiif hin hojjedha jettu. Ani isaan illee har'allee ka laalu OPDOdha jedheetuma isaan laala malee Bilxiginnaan OPDOdha. Yoo maqaa Oromoo harkatti qabattee korojoo biraa gubbaatti uffattee yoo deemaa jirtu sun waan biraati. Garuu akkas fakkaata. Yoo uummata Oromootiif barraas hin hojjanna yoo jedhanii chaansiin hin jiraata. Garuu har'a guddinatti ammoo uummata Oromoo harkatti qabatanii hojiin gaariin hin hojjetama jedhee yaada. San gochuudhaaf ammoo tokko uummata keenya hidhuu, uummata keenya salphisuu, uummata keenya uummata gowwaa fakkeessuu, galtuu nu biratti galchaniiti uummata keenya miidhuuni eessallee isaan hin geessu jedhee yaadan karaa kiyya. Ayyee galatoomii Obbo Amaanuel. Obbo Liben gaafii kana irratti gaafii waamicha amma kunoo all inclusive ka ta'e tokko hin jiraamte walitti dhufanii daaloogii national reconciliation araarama akka biyyaatitti ta'anii haasanii waliigaltee godhuu garamitti akka biyyatti all inclusive wannoo ta'uu qaba. Marru ka hidhaa jirullee hidhaa bahee waraanni Eertiraallee biyyaa bahee ka jedhu waamicha amma warri alaa ka Awurooppaallee ka Ameerikaallee kanatu barbaachisa araara biyyaa ka jedhu kanaaf namni marruuyyuu warra marruu walitti dhufanii mara ka ammate haasofni godhamutu irra jira ka jedhanii haasamu kana irratti yaada akkamii qabda? Daandii lamirra deemuun hin danda'ama waan kan tolchuuf. Daandiin tokko akkuma ammaa tana gaafatamaa jirutti addunyaa irraa gorsuu danda'utti tokkummaa Itoophiyaa eegaa araarii ta'uu qaba. Daandii jettu yoo fudhannee guldeemnees hin jenne adoo daandii irra hin buune what are the preconditions? Akka araarii kun hin gufanne preconditionii ta'uu qabu maali? Mootummaan tokko kan inni dhaabatuun difeensii, faayinaansii, jiraachuu qaba. And judicial processing wanni kun sadee wal bira yoo guutamaniitiin jedhan mootummaan tokko hiddaan lafa jechuu hin danda'a yoo rakkataallee ta'e yoo mootummaa hiyyeessallee ta'e difeensii qabaatennaan hin dhaabbata. Faayinaansii qabaatennaan hin dhaabbata. Garuu mootummaa ammaa tana raafamaa jirtu tana nagaa uumuuf, araara uumuu fi preconditioning guutamuu qabdu jira.
First of all, waraanii fuula cufat deemu as a recognized opposition force, recognized ta'ee ceasefire tolfamuu qaba. Waraanii dhaabachuu qaba. Ceasefire qawwee xiitii walitti dhaanuu, walitti tokkosuu, walitti jeesuu dhaabachuu qaba. No matter, let's say, Abaa'oon Wallaggaa control godhe, Gujii Baatiif Gujii dhihaa Boorana Harargee, some part of Baalee control godhe, that is effective control area. Mirgisa recognized ta'uu qaba. Even part of Shawa keessatti laf qabatee jirutti mirgisa recognized ta'ee achirratti araaramii deemuu hin danda'a. Ka Tigraay keessatti recognized ta'ee araarii deemuu hin danda'a. Tigraay keessatti araarii deemechuun namni TPLF keessa wanjal hojjeta harki isaa cubbuun isa irra dhiqamtee jechuudha. Ka Oromiyaa keessatti wanjal hojjeta cubbuun isa dhiqamtee jechuudha. Ka mootummaa keessatti cubbuu hojjeta cubbuun isa dhiqamtee arraajal qabee qulqulloo xurii hin qabu jechuuni. Adoo rakkoo namooti kun hundinuu rakkoo qaban kun hundinuu cubbuu hojjetan kun hundinuu otoo jiranuu nageenyi waan cuf caala ta'ee araaramii waan cuf ka caalu ta'ee mul'achuu qaba. Kanaaf waloliitiin dhaabachuu qabdi. Kan lammaffaa araara kana tissuuf akka inni dudduubatti hin deebine jechuuf maaliin humna akkamiin tissinaa yoo jenneet hin jenne interim defense force dhalachuu qaba. Interim defense force kun eessaa dhufaa yoo jenneet hin jenne from the opposition forces and from the government forces. That means you akkana jenneet hin jenne part of state police force keessa demobilization dhufa, army keessa demobilization dhufa, security keessa demobilization dhufa, opposition keessa replacement dhufa. Bakka warri demobilized sun keessa warri dhibit kanagaa kana araara kan tissuuf recruited humni fideetiin defense force biyya dhaabaa jechuudha. Kunin basic national defense ta'aa jechuudha duranaaf. Yoo kun hin tahin araaramtee borganam yoo kudeetaan dhufeoo what are you going to do? Guarantee hin jiru. So first guarantee on basis of defense and security uumuu danda'uu qaba. That's one thing. Kalammeessoo corrupt bureaucracy ammaa tan jiru kana maal goota? Araaramii dhufee angoon jiramteennaan bureaucracy jiru kanaan Bilxigginnaan sabotaajii hojjetee mootummaa dadhabaa akka ta'u tolchuuf hiree qaba. So bureaucracy amma tan jiru dissolved ta'uu qaba. It should be replaced by the new force from all the oppositions. All the oppositions. Kun namni eessaa dhufaa yoo jetteet hin jette. Oromoon baqataa intellectually baqataa in thousands alaa qaba. Walaayittaan akkas qaba. Sidaamaan akkas qaba. Somaaleen akkas qaba. Afaan akkas qaba. These people should be given space. Mootummaa democratic ta'e, mootummaa qulqulloo ta'e, mootummaa corrupt free ta'e uumuufi you have to create a new machine. Maashiniin kun ammoo araarama ta'uuf humna guddaa ta'a. If you don't do this, bureaucracy'n sabotaajii hojjetanii mootummaa dadhabaa taate borganama warri kun sabab ta'een angootti deebi'uu hin danda'a. Akka sun hin goone you have to remove the bureaucracy. Bureaucracy kana clean godhuu danda'uu qabda. No matter your obboleessi kan kee minister ta'ellee he should go to the street. No matter obboleessi kiyyoo ta'ellee he should go to the street because he's not clean.
qulqulloo waan hin ta'inii fi mootummaa jigu kan waliin jiguu danda'uu qaba namni harkisa xurii cufte jiguu qabu waan jedhu waraab ta'ee gar fedhe deemaa miti yoo balleesse seeraan to'atame seeraan adabamuu qabaan illee hin jirti kana situationii akka jiru kaan ammoo kan uumuuf araara kan uumuu fi maal hojjetama laaluu qaba mirgi sabaa recognize the talk. We have to be able to recognize Afar, we have to be able to recognize Ogaden, Oromia, Sidama, Walaita, Gedio, Bani Umat Yetukana, Mirgisa, statehood, sovereign statehood Argachuka, including Ago and Kamal. Warikun yo statehood Argatet in Jede. They humna Kaye Sani Tintisan, humna Kaben, Lafisani Tin. Tissan ittiin dalagatan argatu jechu they have legitimate power area territory of protected federal government manage kara coordinator wali manage tolchu fi humnu horatu jechu so your processing kun kata utat processing ararama kun kata utat the base must be fixed. I'm based in Jirube. Superstructure is Mataguba, Wajira Male, Gado Munjiran. Fakenio Balena Tetinget. Wanguba Ajamu Tolfatamale, Nami Bale Bulchu, Mata Statu Wanojet. Yoguba Namitoko Hatifate Kagobu Jirulen Kufan Utalon is Kabachu Kabachu. That system should be changed. System in local government, state government had to manage it in good at two, Umatik Abachuka. Can Umufi, Jofedin in Giratin, was I had easy was in Tokumu, Arajal Kamne, Tokuman, Ethiopia, Halel Liftuti, Ethiopian Duratadem Tuti, Nageni Habu Uti, Fulano Haretiago. No, not just. كهوجة ماني كارا لا فرت ولا ففلان قال فاني جت يورمون أمتي كاي ساتي نقول راتشو وفي حالي مجاو فيك يو حالي مجايف state power رات أنقول كبا federal government كيسد قود فلتشوف democratically Ango Kabaj, Hirek Abaj. So Halikum Jawa, defensing Kajelukap, financing Kajelukap, security Kajelukap, judicial system in Kajelukap, educational system in independent Tauka. Centralize the town cup. Fakena Sidamam be Dureti. They can Mirg Kabachukaban, educational system is honey, quality. وفي فنان ديزاين تلفتشوف أوروميان أكاس educational system وفي ديزاين تلفتشوف مرقق أباتشوكم غامبيلان or whatever ولايتان or أبان هوري كفاليتين system of education إسا أمت هي إرنا جرت جدو they have the right فكان بي أمريكا يوفر الناس جنة من داني دي سي كيستي برسيسوتا كفلا موفي كا نيويورك كيسا كفلا متوكومت دريسي چالچيسي كفلا هي سيدي كا كفلا إثيوبيا كيسا اللي كومن أكستو دندوك كان تول تشوفمو وان كان تسودان ده مرق كان تسودان ده مرق كان أمودان ده you should have the court system that is independent كوالا بثاتين سير إكسي سوداندي أتورني جنرالي وان كان إكسي سوداندو أما أتورني جنرالي ني إثيوبيا كجرو فكين يوفر الناس نجن إنه جوار مناكمي ولا با كتاي لك أجل كموتو مالت تملين تو that is not the law
Namni akkasii attornii jeneraalii ta'uu hin danda'u. Mirgooti namni tokko jalqabee haga uummataatti akka eegu haali yoo mijeessan malee araarii hin ta'u. Irri diddibnee akka reefu siin jedhu kosmootiikii qalamii diddibneetiin gurraacha akka kiyyaa kan diimmeessiteeti yoo dhiyeessiteetiin jette yoo borganan fuulli dhiqatiin gurraachum cilee kalee kaan ta'a. So akkas ta'uu hin danda'u. Wanni hedduun jijjiiramuu qabdi. Wanni haal dureen hedduun guutamuu qabdi. Kun daandii tokko. Daandii lammaffaati jira. Daandiin lammaffaa qaali. Daandiin lammaffaa guddoo qaali. Daandiin lammaffaa sun ammoo qaaliyaa taatuuti malee dhuma irratti Itoophiyaan maappii Afrikaa keessaa haquuf dandeettii qabdi. Daandiin lammaffaa. Daandiin yoo araarii didame, yoo haali uummataan mijaa'uu akka hin feene ta'ani, daandii lammaffaatitu jirra. Daandiin lammaffaa maani? Anilleen dhiiraa, atilleen dhiiraa, abbaan humni qabu waan ofii barbaadaa ta'uuti dhufa. Soo qawwee dhufa jechuudha. Walijjeessu dhufa jechuudha. Dhiiga dhangala'aa jechuudha. Yoo dhiigi dhangala'eetiin abbaan tokko injifatteetiin jedhe, abbaan injifatsun waan ofii fedhe ta'a malee waan ati fedhe siin ta'u. Itoophiyaa keessatti arra nami bilisoomuu barbaadaa, uummati bilisoomuu barbaadaa, uummati fedhii ofiitiin tokkoomuu barbaadaa. Irreen adoon ta'in anaaf si abbayyoo wal tirkan bultiin teen nuu tolti. Dhaamochi walirra dhowarra, beel walirra dhowarra, hiyyummaa walirra ittifna. Daandii walittiin deemnu waliin tolfachuu dandeenya. Jedheetiin uummati fedhii ofiitiin walitti hirkachuu fi hiree qabaachuu qaba. Hiree sun qajeelchuuf ammoo daandii lammaffaa tan filachuu hin barbaadu. Daandiin lammaffaa tun dhiigi jissiti, qabeenyi balleessiti, biyyayyuu hin diigdi, biyya haarettii uumti, biyyiti haarettii sun ammoo warri Itoophiyaa nuti ijaari jedhu suniif hin toltu. Totally hin toltu. Ayyee obbo Liben daandiin lammaffaa qaalii ga'eettan sanumarratti mee mariin kennallee nu harkaa dheerate wanni hin goolamanna. Mee ka marii kenna karraa kanumaan goolamnaa gaafa biraa walitti deebina. Mee kanarratti daqiiqaa lama dhaamsa dhuma uummata Oromootiif filmaanni godhame, filmaanni fakkeessaa darbe uummata Oromootiif waan dhaamtan daqiiqaa lama isinii kenna. Amaanuel. Galatoomii Bayyaan. Amma biyya keenya kana keessaa akka manaatitti haa fudhannu. Mana kanaa ni ijaarraa. Manni kun ijaaramee dhumne. Yookiin kufne, yookiin ijaaramee dhumne, yookiin ammoo rimni hin kuffesne. Sadarkaa akkasii keessa jirra. Maaliif hin dhumne jechuun hin mala. Sabni keenya bal'aa. Kibbaa kiibatti. Saba guddaa kana waliin ga'uun baay'ee namatti hojii dheeraa barbaachisa. Hojii guddaas barbaachisa. Yeroo dheeraas barbaachisa. Haa ta'u malee waan gar'irra sabni keenya irra dammaqeera. Eenyummaa isaa beekeera. Eenyummaa isaa beekeet nagayaan saba ollaa isaa waliin nagaan jiraataa jira. Saboota adda addaa immoo biyya Oromoo keessa jiran ofitti qabatee nagaan jiraataa jira. Ani sitti himuudhaaf dhugaa rakkoon inuma jira. Namni wal lola lafa irratti, qabeenya irratti wal lola. Garuu akka saba Oromoo ka miidhame hin jiru. Ka buqqa'es biyya isaas dhiisee kumatti ka ba'e akka saba keenyaa hin jiru. Akkuma mootummaan jedhuttu miliyoona 10
tokko haga 12 sabni biyya addaa biyya Oromiyaa keessa jira. Hin tuqamne. Inuma jira. Arrayyuu hin nagadatu. Hin qotatu sabni Oromoo waliin. Uummanni keenyallee afaan isaanii dubbataa barataatis walumaan jiraataa jira. Sabni keenya immoo biyya isaanii keessatti dhaqee nagaan hin jiraatu. Hin jiraannes ta'es hin beeku. Yoo kana yeroo biyya kutaa Amaaraa keessatti sabni ala bahee hiriira godhee mootummaa isaanii kana dhagayanii achii booda innaa waan dhagaan hin beeku garuu qabeenya baankii Oromiyaa maqama Oromiyaa kan jettu san ilaalanii dhagaadhaan rukutanii akkuma jiruun irraa gadi buusan. Baankota Oromiyaa Commercial Oromiyaa Bank uumama kan jedhamu kana kun kan argamu beekamu. Namni qabaataan tokko biyya isaanii keessatti hojii nama hoteela qabooyitii hojii isaaniif saba isaaniitiif 300 ol kaampaanii isaatiif warra gadi ba'an mi'a isaanii gadi bayanii ibiddatti qaban. Kun dogoggora guddaa wallaalummaa guddaa maqama Oromoo san waan qabuuf biyya keenya keessatti akkas ta'aa jiru argaa jiru. Garuu warroonni tokko arras biyya Oromiyaa keessatti kanatu galaa jira. Uummata Oromoo balleessuu qabna. Kana warri jedhan baay'eetu jira. Uummanni keenya sabni keenya wanti hubachuu isa barbaachisa. Nu saba nagaa tuqamuu hin barbaadu. Uummata keenya keessa hayyoota baay'eetu jira. Biyya keenya guddifachuu barbaadu. Biyya keenya nagaan saboota keenya hawwatii keenya barsiifachuu dukkana keessa gara ifaatitti akka bayan barbaadu. Qabeenya keenya ammoo duraan biyya keenya keessatti itti fayyadamnee warra biraatitti dabarsuu barbaadu. Gadi qabamuu hin barbaannus. Saba keenya filannee bakka nuu bu'ee akka nuu dubbatan. Waan nu feenu kana akka hojiirra oolchan barbaanna. Arras yoo ta'ee akka nama tokkootitti warra OPDO waliin yookiin warra Bilxigginnaa rakkoon qabu. Rakkoon kennaa ka isaan wajjin poolisii irratti yaada isaan saba Oromoof yaadan san irratti wal dhabna malee anaaf isaanii akka nama tokkooti uummanni waliin beekne kun wal dhabuun hin barbaachisu. Kun ammoo walii tumsuu, walii gargaaruu, walii yaadachiisu malee namni tokko nama hamaadha jenneeti wanti yaadnuuf hin jiru. Biyya keenya keessatti nagaa buusuu barbaanna. Namni biyya alaas jiraate, biyya keessas jiraate, sabni keenya guddatee amma 21st century kan jedhan kana bira darbinee warra biraati. Teknooloojiin addunyaa kanaa kutaa jira. Uummanni keenya agadhaa, hawwatiin keenya agadhaa, qotteedhaan bishaan waraabbatan. Bishaan itti guute kana keessatti ibsaan hin jiru. Karaa nagaatiin baatee galuun hin jiru. Rukutamaa, tumamaa kana hin feene. Wanti nu barbaannu warra mootummaa irrallee ta'ee warra biyya bulchaa jiran kanaan wanti isin himnu dhaaba waan akkanaa kana. Uummata keenya hin salphisinaa. Uummata keenya hin salphisinaadha. Sabni keenya ammoo beekkachuu qabaa. Kana hinnaa argu ammoo wal gurmeessuu qabaa, dammaquu qabaa. Mataa isaa of guddisuu qabaa. Wal ta'utti, walitti dhufutti sabni keenya tokko ta'uu san irratti abdii akka qabu. Yaadannoon kiyyas, kadhaan kiyyas saba keenyaaf wanti dhufu duranaaf waan gaarii waan hawwinuuf saba keenya, saba guddaa, saba Oromoo wal ta'a tokko ta'a. Tokko ta'a kan nuti aayu galatoon. Obbo Liben dhaamsa dhumaa. Duraan dursinee wanni guddoon namni
hubachuu qabdu Oromoon hubachuu qabu maaltu narra hanqate jedheetu nuuf gaafachuu qabu. Dhugaa dubbanneetiin jenne Oromoon liidarshiippii ititaa faani deemu tolfachuu hin dandeenye. Waan wal morkuu fi ABO fi KFO walitti baquu hin dandeenye. Jaarmaatii biraa warra kanaa walitti baquu hin dandeenye. Hiikkaan rakkoo saba Oromoo tokko jaarmaa. Jaarmaa tokko ka humni qabu, ka siyaasaa qajeelaa qabu, ka humni waraanaa jaarrachuu danda'u, ka uummati kan sochoosee of buldeemuu danda'u horachuu qaba. Yookaan KFO dirqisiisanii ABO'n akka inni walitti daramu tolchuu. Yookaan ABO dirqisiisanii akka KFO walitti daramu tolchuu. Jaarmaawoti xixiqqoon Oromoo jedhanii olii gadooriyaan kana dhaqaa war sunitti darama, war sunitti dabalama, yoo war sunitti hin dabalamne boolla afaan hin qabne seenaa jedheetiin uummati Oromoo afaan baafate himuu qaba. Tokkummaa malee yoo cufu tokkummaa jennu tokkummaa malee saba Oromoo garbummaa keessaa hin bahaa nami jedhu gowwa. Nami tokkummaa malee uummati Oromoo nagaa argate jedheeti yaadu sammuu nami hin qabu. Uummati Oromoo jaarmaa irratti jabaatee hojjechuu qaba. Uummati Oromoo miidiyaan isaa afaan tokko dubbachuu qaba. Miidiyaan tokko hiddi tokko keessa manni tokko keessa hoogganamuu qaba. Kalaqoota Arsii qabuun jira, kalaqoota Shawaa qabuun jira, kalaqoota Wallaggaa qabuun jira, kalaqoota Gujii qabuun jira, kalaqoota Booranaa qabuun jira. Okay, kan jiraachuun hamtuuniti. Akka Maartinuu Baanki Farii Dullaa Buzuunoo. Miidiyaan kun cuftinuu maaniif afaan tokko dubbatee mana tokko deebi'ee waan tokko fula tokko hin tangaafne, fula tokko hin dubbanne, fula tokko dhaamsin man ergine, ilaalchi tokko faanuman deemne. Kanallee hiikkata solfachuu qaba. Kaan ammoo Oromoo wanni inni beekuu qaba. Waan namni deemaa irra waan nam nyaataa wayyaa jedhani. Amma namni waan argu. Oromoo waan arguutti hin jirtu. Waan isii deemuu jira arguutti hin jirtu. Yoo Bilxigginnaan successfully taatee waggaa 5 nu bulchite. Waggaa tokkoon duuba lafa qamadiin itti biqilchu cufayyuu gurgurachuu jalqabdi. Shawaa already gurgurattee fixxeet. Jimma already gurgurattee fixxeet. Amaar nama 50 qubsiifatteerti. Amma eessatti Arsii, Baale, Gujii lafa wanni sooratan qabdu. Wanni harka Oromooti tafa maali? Gammoojjii Baaleetiif Boorana. Waan keessa nyaatan hin qabdu, horii hin qabdu sun. Lafa horii qabda dhiyootti Amaartii san irra fudhatti Oromoo. Jaalatan arri calliftanii ilaaltan. Yoo Wallaggaa keessatti Oromoon dhumatti calliftanii ilaaltan. Yoo Gujii keessatti, yoo Booran keessatti Oromoon dhumachuu jirti calliftanii ilaaltan. Boora ammoo isan waan irra raftan kan fulaa irra raftan dhabdan. Laf qamadii itti biqilchitan tan qamadii laf caatii keessa fuutaniitiin Jibuutii gurguratan tan borta Amaaraa taati. Nami yoo gorsin dhageenye rakkootti gorsa. Gaafa Amaartii dhufteetiin lafa akaakuu kiyyaa yaabbaatee risti yaabbaatee risti teetiin lafa amma nu nagaan qotannee jiraantan isiin deebiteetiin Bilxigginnaan kenniteef badii guddootti sanii dhufa of eegadha. So kanaaf tokkoomu, kanaaf qabsaa'uuf qophaahu, kanaaf
lubbuu teessanii fi garbummaa wal bir qabachuu filannoo tolfadha. Aniin marroo hedduu Oromoo tokkummaa malee wanni nu baasan jirtu jedha. Oromoo isan himan hin dhabne, ummati kiyyi isan himan hin dhabne dhagahuu diduu jirtan. Yoo kan dhageenye taate rakkoo hamtuutti isan qaban. Warri arri jiru ilmaan garboomte, garbummaa ilmaan isaatii dhiisee diin. Ilmaan garbummaa keessa guddatte gatii qaalii kaffaltee fi bilisummaa barbaaddeen. Waggaa hagam Oromoon kun du'a. Waggaa hagam Oromoon kun miidhama. Yoo arri waan qajeeltuu hin hojjetin bor ilmaan keenya bakki hin qabu. Rabbii sodaadhaa. Tokkummaa keessan irra jabaadhaa hojjedha. Rabbii sodaadhaa icciti teessan eegachuu irratti uftissa. Hamaa keessan ufirraa eegaa. Haganum jechuu fedhaa Waaqi Oromoo gargaarinna, Waaqi Oromoo hirriibaa kaasinna haa jabaannuti fayyataa. Ayyee obbo Amaanuel Bayyana, obbo Liben Waaqoo guyyaa irraa kan asitti argamtanii marii bareedaa kana nu waliin taasisuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyatiif fi maqaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatiin wayyooma jedhee galata isinii galcha galatoomaa marii keenya karraa asirratti raawwanne galatoomaa isiniin jedha. Galatoomaa Horii buli. Galatoomaa. Ayyee daawwattoota keenya mariin keenya karraa kanumaan raawwataa haga qophii biraa akka kana fakkaatuun walitti deebinutti nagaan jiraadhaa horaa bulaa.